waraanaa PP lama qawwee PKM fi AKM qabatanii giddu galeessa Oromiyaa irraa waraana bilisummaa Oromootti makaman. Gabaasa qindaa'eef Jaalaa Qaafan Fayyeera. Miseensonni waraana faashistii PP Koloneel Abiy Ahimad dirqama hanqee fi maatii isaanii biraa qabee leenjii kennuufiin akka aangoo isaa tiksaniif bobbaasee akeeka badii fi dabaa garee maafiyaa kanaa irratti baruun sirnicha dhiisanii gooticha waraana bilisummaa Oromootti harkaa kennachaa jiru. Haala kanaanis kaleessa onkoloolessa 2025 miseensonni waraana PP lama giddugala Oromiyaa irraa qawwee fi hidhannoo guutuun waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa biraa gaanii jiru. Loltoonni kun lameen qawwee bireenii tokkoo fi AKM Turkii tokko hidhannoo waliin qabatanii galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisanii jiru. Sababni mooraa faashistii PP akka galaniif isaan kakaase akeeka dhabuu PP ajjechaa saba Oromoo irratti akka feeteen raawwatamuu fi qoodii mooraa waraana bilxiginnaa keessatti raawwatamaa jiru akka ta'e himuun gocha badii isaanii fi saba isaanii irratti raawwataa oolu ta'anii ilaaluu dadhabuun akka ta'e himan. Waraana bilisummaa Oromoo bira nagaan ga'uu isaaniitti gammaduun humnaa fi beekumsa qabaniin qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa lubbuu isaanii osoo hin qusanne dhaabbachuuf murteessanii dhufuu ibsaniiru. Mura irrattis qe'ee abbaa keenyaa fi haadha keenyaatti qawwee qabne dhukaasaa turuun qaanii qofa osoo hin taane yakka ta'uu nuti hubanneerraa gochi kun dhaabbachuun saba keenyaaf waardiyaa ta'uu akka qabnu Oromiyaa harmeen nu waamaa waan jirtuuf miseensonni waraana PP sabaan Oromoo taatan akkuma keenya qawwee fi hidhannoo keessan qabattanii mooraa diinaa kana gantanii gara qabsoo bilisummaa Oromootti akka dabalamtan jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Godina Walloo magaalaa Kamiseetti saamtonni bilisiginnaa maqaa paartii badhaadhinaaf jedhuun hawaasa saamaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba. Kaaba Oromiyaa godina Walloo magaalaa Kamisee guutummaa keessatti caasaaleen bilisiginnaa onkololeessa 27/2025 irraa eegaluun mana jireenyaa fi dunkaana namoota irra deemanii maqaa paartii badhaadhinaaf jedhuun afaan qawween sodaachisanii qarshii 1,000 namoota hundaa irraa saamaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa gochi saamichaa kun irra ga'e ONM'f gabaasaniiru. Akka jiraattotni magaalaa Kamisee dubbisne kun dabaluun ibsanitti hattoonni bilisiginnaa maqaa paartii badhaadhinaaf jedhuun magaalichatti qarshii hanga barbaadan saamaa kan jiraniin cinattis maqaa gargaarsa mootummaa jedhuun qarshii 500 fi isaa ol namoota irraa dirqina funaanaa kan jiran ta'uu fi kaffaltii waliin isaa hin beekamnee fi nagahee seeraa tokko hin qabneenis qarshii 200 konkolaachistoota harkaa qawween doorsisanii saamaa jiraachuu itti dabaluun dubbataniiru. Muddamsuun waraanaa rakkoon siyaasa fi diinagdee hudhee morma isaa qabuun waan qabee gadhiisu kan wallaale murni bade balleessan PP abbaa irree Koloneel Abiy Ahmadiin geggeeffamu rakkoolee kufaatii sirnichaa as dhiyeessan jedhame amanamu. Kanaafis hawaasa Oromoo ajjeesuu hidhuu qeerraa godaansisuu fi saamuu akka madda furmaata isa olaanaatti fudhachuun guyyuu Oromiyaa dirree dhiigaa boo'ichaa gadadoo fi saamichaa taasisee jiraachuun ni beekama. Godina Lixa Shaggar aanaa Midaaqanyii keessatti ergamtoonni bilisiginnaa maatii qabsaa'ota ukkaamsaniidhaatti darbachuu cimsanii itti fufan. Jaalbilisee sabaa dabalata qabdi. Godina Lixa Shaggar aanaa Midaaqanyii ganda guddataa gabaa lagaa jedhamu keessatti tiksitoonni barcuma namtokkee fi abbaa irree Koloneel Abiy Ahmed torban tokko dura qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Cimdeessaa Abbaatee fi Aadde Warquu Wandimmuu jedhaman sababa tokko malee ukkaamsanii hidhaatti darbachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Qonnaan bultoonni kun tuttuqaa fi hirmaannaa dhaaba siyaasaa kam keessaa kan hin qabne yoo ta'an lukkeeleen bilisiginnaa immoo mucaa keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira daftanii galchuu qabdu jechuun yakka tokko malee reebicha ulfaataa irraan ga'uun hidhaatti darbachuun ifoomeera. Loltoonni gara jabeeyyii bilisiginnaa lolaan waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabuu yommuu ofirratti baran holola bishaan hin fuune hafarsuun ilmaan keessan waraana bilisummaa Oromoo keessaa galchaa jechuun kutaalee Oromiyaa cufa keessatti maatii qabsaa'otaa doorsisuu, hidhuu, reebuu, saamuu fi ajjeesuun hiraarsaa ulfaataa raawwachuu cimsanii itti fufanii jiraachuun ni beekama.
hima. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti finxaaliyyii Amaaraa qonnaan bulaa tokko irratti ajjechaa raawwatan. Dabalata isaaf Jaalamansiis Kaayyoo. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Loomichaa bakka addaa Bijjit jedhamu irraa hidhattoonni finxaaliyyii Amaaraa faannoo jechuun of waaman gaafa onkoloolessa 26 2025 qonnaan bulaa Oromoo obbo Taakkalaa Roorroo jedhamu haala suukanneessaa ta'een rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka maddeen himanitti qonnaan bulaan kun gara jabeeyyii hidhattoota Amaaraan erga ukkaanfameen booda qarshii guddaa gaafatame kaffaluu dadhabuun battalatti kan lubbuun isaa galaafatame ta'uu ibsaniiru. Finxaaliyyiin Amaaraa deeggarsa qaamolee bilisiginnaa irraa argataniin hanga funyaanitti hidhachuun dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasu haala suukanneessaa ta'een ajjeesuu ukkaamsuun bakka buutee dhabamsiisuu fi qarshii guddaa gaafachuu akkasumas qe'ee fi qabeenya isaa irraa saamee buqqisuun hiraarsa ulfaataa raawwachuu cimsanii itti fufanii jiru. Harka bitaa fi mirgaa waliif ta'anii waan danda'an cufa wal utubuun duula duguuggaa sanyii qindaawaa uummata Oromoo irratti labsanii kan jiran finxaaliyyii Amaaraa fi murna bilisiginnaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuun ni beekama. Godina Arsii aanaa Sirkaa keessatti waraanni bilisiginnaa dargaggoota lamayyuu ajjeesan maallaqa saamuu fi uummata amantaa fi kutaan walitti buusuuf hojjechaa jiraachuun ibsame. Jaarsa baafan waaggaarii waan qindeeffate qaba. Godina Arsii aanaa Sirkaa ganda Maccituu keessatti onkoloolessa 28 2025 waraanni bilisiginnaa ajjechaa uummata nagaa irratti guyyaarraa gara guyyaatti raawwatan ammeessuun dargaggoota lama haala suukanneessaa ta'een rasaasa awwaadanii ajjeesuu jiraattonni himaniiru. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen maqaan isaanii Sultaan Useenii fi kan biraa tokko yoo ta'u, dargaggoonni gara jabeeyyii waraana bilisiginnaatiin ajjeefaman kunneen iddoo awwaalcha abbaa isaanii tottolchaa osoo jiranii kan ajjeefaman ta'uu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni gandichaa addeessanitti dargaggoonni kunneen hirmaannaa dhaaba siyaasaa kamuu keessatti kan hin argamne ta'uu fi maatii isaaniif gadda dabaluun madaa yoomiyyuu hin qoorree godhan jechuun itti dabaluun ibsaniiru. Dabalataan aanichuma ganda Heellaa Makkaanaa jedhamu keessatti waraanni bilisiginnaa saamicha maallaqa uummata ofiifuu sababa qaala'insa jireenyaan rakkachaa jiru deeggarsa maqaa paartii bilisiginnaa jedhuun tokkoon jiraattotaa irraa qarshii 2,000 aga 3,000tti qawwee harkaa qabanitti dhimma ba'uun guuraa jiraachuu fi kanneen maallaqa jedhame hin qabne ammoo maatii isaanii keessaa gara leenjii waraanaatti erguu fi hin kaffaltan taanaan tajaajila hawaasummaa hin argattan jechuun doorsisaa jiraachuu jiraattonni gandichaa addeessaniiru. Kana malees ergamtoonni bilisiginnaa lolaan waraana bilisummaa Oromoo dadhabuun guyyaa irraa gara guyyaatti injifannoo irratti galmaa'aa jiruun uummata jaalalaa fi tokkummaan gaddaa fi gammachuu waliin dabarsu. Hordoftoonni amantaa musliimaa deeggartoota wabooti waan ta'eef warreen amantaa kiristaanaa waliin akka hin jiraanne jechuun akkuma amala isaanii uummata gidduutti okkora diigumsaa kutaa lagaa fi amantaa irratti hundaa'e kaasuuf hojjechaa jiraachuun barameera. Godina Walloo aanaa Daawwaa Caffaatti ergamtoonni bilisiginnaa maqaa lafa seeraan alaatti jedhuun xaafii jiraattota Amamugee loon dheechisuu fi namoota sidhaa jiraachuun ibsame. Guutuu gabaasichaaf Jaaljiksaa Sirna. Kaabaa Oromiyaa godina Walloo aanaa Daawwaa Caffaa iddoo Caffaa jedhamutti lafa jiraattotaaf waggaa 12 fi isaa ol dura laatamee fi irraa qotatanii jiraachaa turan lukkeeleen bilisiginnaa onkoloolessa 29 bara 2025 konkolaataa 6 garasitti imalanii maqaa lafa seeraan alaatti lafa dheedaloonii qottan jedhuun akka waan dheedaloon hawaasaaf quuqamanii fi namoonni lafa kana qotuu akka haaraatti reefuu jalqabanii fakkeessuun midhaanii fi xaafii namoota bishaachuun haamamuu ga'ee loon dheechisaa fi mancaasaa jiraachuun barame. Aanichatti iddoon midhaan namoota loltoota murna bilisiginnaan irraa mancaafamaa jiran muraasnis gandoota akka Golodaa, Waddeessoo, Jaloo, Shaakkee fi kan kana fakkaatan hoggaa ta'u namoota oomishni isaan waggaa tokkoof itti dadhaban gara jabeeyyii PP kanaan guyyaa tokkotti jalaa mancaafamee fi hidhaatti darbataman kunneenis kan maqaa arganne magaalaa Qalloo irraa jaarsa biyyaa Ahimad Nuuruu, ganda Golodaa irraa ammoo Muhammad Awwalee, Ahimad Yasuuf Hayilee, Hussein Yasuuf, Ahimad Indiriis, Shaambal Ahimee, Abduu Muhammad Useenee, Indirroo Sayyoo fi Abbaa Asmaa yookaan Abduu kan jedhaman ta'uu jiraattonni onichaa irraa dubbisnanii dubbatu. Itti dabaluun jiraattonni onichaa akka jedhanitti ergamtoonni murna bilisiginnaa kun qawwee fi hoomaa waraanaa qabanitti dhimma ba'uun qawween namoota sodaachisu oomisha waggaa tokkoof nuti itti dafqinee dadhabne kan waggaatti al takkaa qofaa irraa galfannu karaa seera qabeessa hin taaneen haala kanaan nu jalaa mancaasuun isaanii kun abbaa irrummaa isaanii kan daangaa darbe sanaa kan agarsiisudhas jedhan. Nuti waggoota 12 oliif lafti kun erga nuuf laata
nyaatame isuma qonnee irraa galfachaa jirra. Ooyiruu biroo hin qabnu. Nutis bara kana akkuma kanaan duraa seene xaa'oo gatii qaaliin binnee midhaan biroo fi xaafii ooyiruu keenya irraa qotanne garuu dubbiin faallaa ta'e caasaaleen bilxiginnaa hanga midhaan kun bilchaachuu fi haamamuu ga'uu callisanii nu ilaaluun oomisha nuti alaa galfachuuf itti dadhabaa jirru harka qabanii keessaa nu baasuun kaanis hidhanii gariin keenyas reebanii loon namootaa itti naqanii dheechisaa fi ofii isaaniifis harka isaaniin mancaasaa turan jechuun miira aariin arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Godina Baha Shaggar aanaa dugdaatti loltoonni bilisiginnaa uummata nagaa irratti gibira lubbuu horii itti tilmaamuun saamuu fi midhaan akka uummanni hin qotanne gochuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef jaalfalmataa lammi. Godina Baha Shaggar aanaa dugdaan ganda jawwee boofootti loltoonni murna bilisiginnaa onkoloolessa 2025 uummata nagaa irraatii gibira lubbuu horiin fuuchuu fi akka uummanni hin qotanne taasisuu isaanii jiraattonni gandichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Murni maafiyaa kana biyyaa Ahmediin durfamu sirna dhabdoonni akkasumas kan safuu fi kabaja namaaf hin qabne gareen saamtota PP lammiilee impaayiratiitti qaala'insa jireenyaa uuman kanarratti maqaa adda addaa wabeeffachuudhaan uummata qaala'insi jireenyaa itti cimee jiraachuun itti ulfaachuun waan ta'uu dhabee jiru. Har'a immoo namni kamiyyuu tokko lubbuu horii isaatti gibira akka itti kaffalu dirqamsiifamuu isaanii jiraattonni gandichaa tokko dubbisnee ifoomsaniiru. Akka jiraataan gandichaa tokko jedhetti lubbuu horiitti gibira funaanamu bara kana agarre kun waan jireenya kiyyaa keessatti kanaan dura argee hin beeknedha jechuun gochi kun garbummaa dinagdee fi ukkaamsaa mirga diriirsuu akka ta'e kaasuun waluun falmatanii garee faashistii PP ofirraa buusuutu falanuu ta'a jechuun har'aata biyyoolessa Oromiyaatti miira aarii isaanii himaniiru. Kana malees uummanni ganda kanaa midhaan boqqolloo fi qamadii qotuun nyaata kan itti fayyadaman ta'e osoo jiru sirni waan badii malee gaarii uummata Oromoof hojjechuu miti yaada hin beekne sababa irree fi gaachanni Oromoo yeroo darbe tarkaanfii ganda burqaatti irratti fudhateen aaruun bakka waboon keessa hin sochoonetti dhaquun akka uummanni midhaan kanneen hin facaafannee fi akka beelaaf saaxilamu loltoonnii fi ergamtoonni sirnichaa irratti hojjechaa jiraachuu isaaniirraa kan ka'e jiraattonni naannoo sanii egeree jireenyaa isaaniif yaaddoo guddaa keessa jiraachuu isaanii eeraniiru. Israa'el eenyummaa reeffa boojamtoota Hamaas deebisee mirkaneessite. Dabalata isaaf jaalbooree addunyaa. Israa'el kamisa kaleessaa reeffa namoota boojamanii Amraam Kuubarii fi Sa'aar Baaruq adda baasuu ishee kan ibsite yoo ta'u reeffi isaanii kun guyyaa kaleessaa dura Hamaasiin deebifame. Ibsa waajjirri muummicha ministeeraa Biiniyaam Neetinaa'u irraa ba'e akka jedhetti maatiin namoota du'anii adeemsi adda baasuu Inistituutii qoricha Forensikii biyyaalessaa erga xumuramee booda beeksisaniiru. Hidhattoonni Hamaas aleellaa onkoloolessa 7 2023 Israa'el irratti raawwataniin namoota 251 boojaniiru. Sa'aar Baaruq kibuus Beerii irraa gara Gaazaatti geeffamee ji'a 2 booda hojii baraarsaa waraanaa fashalaan ajjeefame. Namni kun dargaggeessa umriin isaa waggaa 25 ture. Amraam Kuubar yeroo butame maanguddoo ganna 84 yoo ta'u haadha warraa isaa Nuurii Kuubar waliin mana isaanii kibuus Niir Oz irraa butaman. Israa'el boojamaa kana du'a isaa Jawa Tabajjii bara 2024 beeksiste. Hidhattoonni Hamaas agammaatti namoota 28 boojamtoota du'an keessaa 17 kan Hamaas qaama waliigaltee waraana dhaabuu Ameerikaan Israa'el waliin taasisteen dabarsee kennuuf waliigalee keessaa 17 deebiseera. Gareen fooramiin maatii boojamtootaa fi hidhamanii ibsa kenneen maatii Kuubarii fi Baaruqiif deeggarsa akka qabu ibsuun reeffi namoota boojamanii du'anii afan akka deebi'u gaafateera. AFP'n gabaaseera. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa toletti waboon diina aanaalee sadii irraa walitti qabamte irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa galmeesse. Reeffi gaachanni saba Oromoo jajjabeen zoonii Arsadee Birgeediin Caffeetumaa Kibba Lixa Shaggaritti waraana faashistii PP aanaalee sadii aanaa tolee sadeen Soddoo fi Bachoo irraa aanaa toletti walitti qabamte ganda Goonnaanii fi Bubbisaatti onkoloolessa 30 2025 ganama sa'a 12 irraa hanga galgalaatti gootichi waboon tarkaanfii jajjabduu hoomaa diinaa kana irratti fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa galmeessise. Tarkaanfii fudhatame kanaanis loltuu faashistii PP hedduu madoo fi du'aan adabee qawwee fi hidhannoo hedduu diina irraa hiikkachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacha jira. Tarkaanfii waboon diina irratti fudhatu hanga bilisummaatti jabaatee itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoof.